Nagaanii fi jaalalli Waaqayyoo abbaa isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota koo akkam jirtu. Waaqayyo nu gargaaraan har'as carraaf guyyaa argannee barumsa keenya jaalala Waaqayyoo jedhu itti fufuudhaaf Waaqayyo yeroo nuu kenneera maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Egaa torbanoota lamaan kutaa tokkoof kutaa lama keessatti jaalala Waaqayyoo ilaallee isa jalqabaa jaalala Waaqayyoo abbaan isin agarsiise. Sadan tokkummaa keessaa jaalalli Waaqayyo abbaa karaa kan mul'ate jenneetu karaa araara isaa jenne. Araarri Waaqayyo baay'ee akka ta'e isinitti agarsiise. Kan biraan karaa arjummaa isaa ilaalle. Arjummaan Waaqayyoo baay'eedhaan Waaqayyo nu arjoome. Kan Waaqayyo nuun kenniin tokkoyyuu hin jiru. Nuunuu kan isaati waan ta'eef uumaa harka isaa waan taaneef. Arjummaan Waaqayyo inni dhuma isiniin jedheetan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee nuu kenne. Ilmi isaa Yesuus Kiristoos arjummaa Waaqayyoo keessaatiin nuu kenne. Egaa Waaqayyo tokkicha ilma isaa utuu hin qusatin, utuu hin mararsiifatin nuu kenne. Ilma isaa nuu kenne jedhamtee Yohaannis 3:16 akkuma dubbifattan Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallate. Tokkicha ilma isaa dabarsee amma kennutti kan isatti amanu akka hin banneef jireenya bara baraa haa qabaatu maleedha. Ilmi Waaqayyoo arjummaa Waaqayyo abbaati jechuudha. Erga isa xumurree booda jaalala Yesuus Kiristoosin isin agarsiisa. Kutaa lammaffaa keessatti jaalala Yesuus Kiristoos ilaalle. Yesuus Kiristoos attamitti nu jaallate jenneetu wantoota baay'ee kaasa. Gad of deebisee dhufuu isaatiin nu jaallate. Nama ta'uu isaatiin nu jaallate. Jaalala Yesuus kan ittiin agarre baay'ee humnaa ol gad of deebisuu isaati. Iddoon itti dhalate isinitti agarsiiseera. Naazireet. Mana itti dhalate mana Maariyaamii Yoseef hiyyeessota gidduutti. Iddoon beekannetti hiyyeessa gidduutti. Hojii xinnoo hojjetaa ture. Muka soofaa ture. Abboomamuudhaan guddataa ture. Ergaa Filiiphoos 2:5 irraa kaasanii ilaaltan amma du'a fannootti abboomamaa ture. Gadi jechaa dhufe Yesuus. Gad of deebisee nu jaallate Yesuus. Kana dhugaa miti jaalalli Yesuus Kiristoos cubbamoota faana oola. Dhukkubsatoota faana oolaa ture. Bakka oolmaa isaa ilaaltanii. Mana moototaa miti. Gurguddoota faana miti. Beekaadha. Guddaan isa caalu hin jiru. Garuu xixinnayyoo faana oolaa ture. Cubbamoota warra jedhaman. Warra aadaadhaan duubatti gataman isaan faana oola ture. Qaraxxoota faana mana isaanii dhaqee wajjin nyaachaa ture. Kanaaf namoonni baay'een waa'ee Yesuusiin bitaatti galeera. Akkamitti waaqa ta'eetu jiru. Akkamitti gooftaan mana nama cubbamaa lixachaa turan. Yeroo inni mana Zakkiyoos fa'aa dhaqe. Yeroo inni Maatewosiin karaarraa kaasee bartuu isaa godhate. Maatewos qaraxxoodha. Kanaaf jaalalli Yesuus Kiristoos iddoon oolmaa isaa olaaltanii warra dadhaboota, warra cubbamoota, warra sammadaalle faana oolaa ture. Jaalala isaa dhumaa immoo Yesuus kan nutti agarsiise karaa fannoo isaati jenneeti waa'ee dhiiga Yesuus Kiristoos isinitti agarsiise dhumarratti. Dhiiga Yesuus Kiristoos warri sadarbee hin ilaalle akkasiin haxxanii kana ilaaltan isin jajjabeessa. Dhiiga Yesuus Kiristoos akkamitti Yesuus Kiristoos nuun dhiiga nu bite kan jedhu. Kutaan har'aa waa'ee jaalala Waaqayyoo xumuruudhaaf inni har'aa kan ilaallu waa'ee jaalala Hafuura Qulqulluu isinitti agarsiisa. Hafuurri Qulqulluun eenyu? Hafuurri Qulqulluun maali kan jedhu irraa kaaneetu ilaalla. Hafuurri Qulqulluun sadan tokkummaa keessaa tokko Tiriniitiidha. Holy Triniitii keessaa tokko Hafuurri Qulqulluun qaama kan qabu, eenyummaa mataasaa kan qabu. Hafuurri Qulqulluun miira kan qabudha malee qilleensa miti. Tarii yeroo inni nama kuffisuu, tarii yeroo waldaa keessaa namoonni halleluuyaa jedhanii olaaltan qilleensa seetu isin qilleensa miti Hafuurri Qulqulluun waaqa inni. Personaalitii qaba. Eenyummaa mataasaa danda'e qaba. Yoo gaddisiisan hin gadda, yoo aarsan hin aara, hin dheekkamu. Hin dheekkamu. Hafuurri Qulqulluun miira qaba. Kanaaf Efesoon 4:30 Hafuura Waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa jedha hin gadda. 62 immoo isaan Hafuura Qulqulluu gaddisiisan inni immoo isaanitti galagalee isaan lole diina isaanitti ta'e jedha. Hafuurri Qulqulluun qaama qaba, miira qaba, hin aara. Of eeggachuuf nu barbaachisa. Nuyi mana Hafuura Qulqulluuti waan ta'eef. Waaqayyo abbaan karaa Hafuura Qulqulluu nu keessa jira. Yesuus karaa sagalee isaa nu keessa jira. Sadan tokkummaa Waaqayyo baannee jirra nuti. Saba koo Hafuurri Qulqulluun eenyu isa jedhamu? Hafuurri Qulqulluun waaqa sadan tokko. Sadan tokkummaa keessaa tokko kan ta'e qaama kan qabu, eenyummaa mataasaa kan qabu, wal qixxee Waaqayyoo wajjin kan ta'e. Humna duwwaa miti Hafuurri Qulqulluun waaqa malee. Dinqii duwwaa hojjetan Hafuurri Qulqulluun waaqa ofii isaatiiyyuu. Kanaaf sadan tokkummaa keessaa biraanchii tokko kan ta'e
Ofiisaas waaqa kan ta'e, eenyuma mataasaa kan qabu, hafuurri qulqulluun hojii irra kan jiru, waldaa kiristaanaa irra kan jiru, hafuurri qulqulluun ammayyuu yeroo lallabu na gargaaraa kan jiru, hafuurri qulqulluun na bukkee na keessa kan jirudha. Malee waaqa fagoo miti, qilleensa miti, waan ursee didichee tokko miti. Hafuurri qulqulluun akka qabbaneessanii isa ho'isan miti. Isa konfiraansii irratti namni iyyee gangalatee deebi'ee immoo hafuurri qulqulluun yeroo hundumaa sa'a 24 guutuu ana keessa jiraata. Mana godhatee natti galee na keessa jiraata. Kanaaf eenyummaa qaba? Waaqayyoodha. Sadan tokkummaa keessa tokkodha. Hafuurri qulqulluun nuuf ergamee dhufeera. Galanni isaaf haa ta'u. Kakuu moofaa keessatti hafuurri qulqulluun akkamitti fakkeeffama yoo jettan, kakuu moofaa keessatti karaa dibataadha. Hafuurri qulqulluun kan inni manifestii ta'aa ture dibataanidha. Dibata yeroo itti dhangalaasan humna irra dhufa. Raajii dubbachiisa ture. Hafuurri qulqulluun kallattii garaagaraan pireezensii waaqayyoo agarsiisa. Pireezensii waaqayyoo duumessaan ibiddaan mul'ateera. Pireezensii adda addaadhaan mul'ata. Kakuu haaraa keetti dhuftan immoo gugeedhaan dhufe. Gaafa Yesuus cuubame bifa gugee fakkaatee samii banatee dhufe. Dhufee Yesuus irra qubatee taa'ee jedha yeroo Yesuus cuubame. Akkasumas hafuurri qulqulluun bartoota 12 irra akkamitti dhufe yoo jettan akka abiddaatti dhufe. Huursaa dhufe. Arraba abiddaa fakkaate dhufe. Boqonnaa 2 hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti akkuma isin beektanii hafuurri qulqulluun guyyaa 50ffaatti gaafa dhufe. Guyyaa 50ffaa guyyaa Israa'eloonni ija midhaan isaanii sangafaatiin ayyaana isa dhumaatti ayyaaneffatu hundumtuu ija mukaasaa qabatee gotaraa keessaa fudhatee Waaqayyo yeroo galateeffatu hafuurri qulqulluun guyyaa 50ffaa irratti akkuma Yesuus abdachiise guyyaa 50ffaa irratti huursaa waaqarraatiin dhufe jedha. Huursaa dhufeetu iddoo bartoonni itti walitti qabamanii jiran. Tanii namoonni akka jedhanitti namoonni baay'een akka baratan mana haadha Maarqos. Mana haadha Maarqositti walitti qabamanii jiru nama 120dha jarri. Nama 120 kanarra hafuurri qulqulluun dhufe. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufu Yesuus akkuma jedhe humna argattu akkuma isaaniin jedhe bartoonni mana cufatanii sodaatanii ta'an sun. Bartoonni hojii wangeelaa dhaaban sun. Bartoonni harka maratanii hundumtuu taa'ee wal ilaalu humna dhabanii. Ani isin dhibu hafuurri qulqulluun waan hin jirre mul'anni hin jiru. Hafuurri qulqulluun waan hin jirre namni lallabu hin jiru. Hafuurri qulqulluun waan hin jirre namni wal jajjabeessus hin jiru. Hin taa'u ture. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufu garuu dinqiitu ta'e iddoo sanatti. Sababa hafuurri qulqulluun hin dhufneef kan isaan ixaa buusatan iddoo Maatiyaasiin kan isaan ixaa buusanii fudhatanii hafuurri qulqulluun hin jiru. Utuu hafuurri qulqulluun jiraate hafuurri qulqulluun abaluun addanaa baasaa jedha. Sababiinsaa Saa'olii fi Barnaabaasiin hafuurri qulqulluun boqonnaa 13 keessatti addanaa baasaa jedha miti jedhee hafuurri qulqulluun addanaa baasaa jedha sila. Gaafa sana garuu hafuurri qulqulluun hin jiru. Kanaafidha kan isaan ixaatti galan. Akkuma waan biyya lafaa wayii ixaatti galan jechuudha gaafas. Hafuurrichi gaafa dhufe garuu afaan haaraa haasa'a. Afaan kaleessan beenne haasa'a. Afaan haaraa dubbatan. Waa tokko isinitti hima. Hafuurri qulqulluun kan inni boqotu, kan inni buufatu dur bidiruu kakuu Waaqayyo wajjin deema ture. Lola gaafa dhaqan Israa'eloonni bidiruu kakuu Waaqayyo irra taa'ee lola ture. Humna Waaqayyo jedhama. Lubni kakuu moofaa Ibroota boqonnaa 9 ilaaluu dandeessu. Lubni kakuu moofaa yeroo dhiiga horii qabatee iddoo qulqullaa'aa jedhamutti yeroo ol lixu hoolii of hoolii yookaan qiddisti qiddisaanii iddoo jedhamu kutaa mana qulqullummaa dhumaa sadaffaa keessatti gaafa ol lixu waggaatti si'a tokko hangafni lubaa gaafa ol lixu gaafanni aarsaa teessoo araaraa irratti dhangalaasu hafuurri qulqulluun shakaayinaadhaan yookaan immoo giloorii guddaadhaan ibiddaan mul'ata ture achi keessa. Ulfinni Waaqayyoo mul'ata ture. Yesuus Kiristoos gaafa fannoo irratti fannifame garuu golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti iddoo lamatti tarsa'e jedha. Hin tarsa'e golgaan mana qulqullummaa. Iddoo qulqullaa'aa qulqulluu fi iddoon qulqulluun akkasumas oobdiin mana qulqullummaa kan jedhu inni hafe walitti baase Yesuus. Hafuurri qulqulluun iddoo sanaatii manarraa ka'ee namarra buufate gaafa sanaa kaase. Eeliyaas fa'aa, Eelisaay fa'aa, Daawit fa'aa, Qoraajonni kakuu moofaa hafuura qulqulluudhaan yeroo isaan guutaman takkaa raajii dubbatu isa booda hafuurri qulqulluun hin sokkarraati. Raajii dubbachiisa hin sokka. Kanaaf Daawit hafuura keenya irraan fudhatiini. Kan inni jedhee faarsaa 51 irratti kan inni iyyuu fi baay'eetti tola gaafa hafuurichi dhufu. Hiikumsa jira, ergaa jira, raajummaa jira. Hafuurri qulqulluun gaafa sokku garuu humtuu jira. Kanaaf kakuu haaraa keessatti hafuurri qulqulluun
manarraa gara namaatti darbe. Ilaalaa gaamma jaalala hafuura qulqulluu. Jaalalli hafuura qulqulluu kan itti mul'ate dadhaboota kana mana godhatee nutti galuu isaati. Kwaalifaayin ta'u namni yeroo sana. Hafuurri qulqulluun itti galee taa'uu hin danda'u. Yesuus qofaarra taa'ee hafe hafuurri qulqulluun. Because we are not qualified. Karaa kamiiniyyuu kwaalifikeeshinii waan namni hin guunneef hafuurri qulqulluun itti galuu hin danda'u. Kee taa'uu hin danda'u. Cubbamaadha namatu. Yesuus Kiristoos fannoo irratti gaafa fannifame gaafa dhiiga dhangalaase garuu cubbuu keenya dhiiga isaatiin gaafa nurraa haqe garuu dhiigichaan gaafa nu qulleesse garuu dhiiga sanaan maramee dhiiga sanaan golgameetu hafuurri qulqulluun dhufee anatti galee taa'e. Hafuurri qulqulluun dhufee nu keessa taa'e. Dhiiga Yesuustuu kwaalifaayiidii nu godhe. Dhiiga Yesuustuu ulaagaa nu guuchise jennaan hafuurichi nu taa'e. Malee har'ayyuun ulaagaa warra guutan miti. Hafuurri qulqulluun garuu dhiiga Yesuus Kiristoosiin hordofee gara keenya dhufe. Nama Yesuusitti amanee dhiigaan miicate qofaa kee dhufee ta'a. Laphee dhiiga Yesuusiin miicame qofaa kee ta'a. Malee hafuurri qulqulluun abbaa arge kee ta'u mayyuu. Nama dhiiga Yesuus Kiristoosiin dhiqate qofaa keetti hojjeta hafuurri Waaqayyo. Jaalalli hafuura qulqulluu dadhaboota mana godhatee dhufee keessa taa'u isaati. Anaaf sii warra dadhaboota. Anaaf sii warra gatii hin qabne. Anaaf sii warra cubbamoota kanatti galee taa'e. Naaf isa duraa Qorontoos 3:16 isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektaniire. Hafuurri qulqulluu isin keessa buufatee akka jiru. Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo balleesse Waaqayyo isa balleessa. Manni qulqullummaa Waaqayyoo qulqulluudha. Innis isinii jedha. Jetanii hafuurri qulqulluun mana godhatee nutti gale. Mana isaa nu godhate. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dadhaboota ulaagaan guunne kana mana godhatee itti galee hafuurri qulqulluun. Hafuurri qulqulluun baay'ee nu jaallata. Hafuurri qulqulluun baay'ee si jaallata. Hafuurri qulqulluun baay'ee si mararsiifata obboleettii fi obboleessa. Hafuurri qulqulluun nu keessa jiraachuun isaa dinqiidha. Argitee warri kakuu moofaa koo kana hawwaa turanii. Kanaaf ergaan Ibrootaan ni barreesse koo isaan keessa lixanii ilaaluu barbaadu turan jedha. Warri kakuu moofaa baay'ee hawwanii jedha. Hin dandeenye garuu. Nuuf kaayee Waaqayyo waan caalu jedha. Hafuurri qulqulluun namatti galee taa'ee hin beeku. Anaaf si keessa garuu hin taa'a. Nutu hin beeku malee. Yeroo rafnu, yeroo dagannu, yeroo dadhabnu, yeroo cubbu, yeroo maali. Hafuurri qulqulluun nurraa addamu. Nu keessa taa'a. Jaalala guddaa nutti agarsiisa hafuura qulqulluu. Jaalala hafuura qulqulluu inni lammaffaan amala keenya dandeenyu kee jiraata. Dadhaboota kee jiraachuun isaa tokkodha. Lammaffaan immoo amala keenya dandeenyu kee jiraata hafuura qulqulluu. Dhaggeeffadhaame. Hafuurri qulqulluun miira qaban siniin jedhu. Hafuurri qulqulluun hin aara, hin gadda, hin dheekkamu. Waaqa waan ta'eef, qulqulluu waan ta'eef dhalli namaa gaafa xuraa'u hin jaallatu hafuurri qulqulluu. Kuttaa galaalaa. Sansila sinii dubbise Efesoon 4:30 hafuura Waaqayyo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisina. ለቤዛ ቃል ካተማችሁበትን የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ አታሳዝኑ. Do not grieve the Holy Spirit of God by whom you are sealed for the day of redemption. Hafuura qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamte hin gaddisiisina. Attasaazinu. Gaddisiisinaadha. Sababiin isaa hafuurri qulqulluu yoo gadde yoo aare hafuurri qulqulluun hin dheekkamu. Diina namatti ta'a deebi'ee. Gargaara namaa ta'uu dhiisee diina namatti ta'a hafuurri qulqulluu. Namoonni hafuura qulqulluu deddeebi'anii gaddisiisan, arras bori, utuma inni gorsu, utuma inni dubbatu, utuma inni waamu, warri didan, utuma jedhu hafuurri qulqulluun keessaa ba'a. Mana hafuurri qulqulluun keessaa ba'ee eenyutu itti gala yoo jettan, Gooftaan Yesuus Kiristoos kana dubbateera. Seexanni tokko ta'ee yoo ba'ee mana sana deebi'ee lafa onaa keessa iddootti galuu dhabee gaafa deebi'ee naanna'ee dhufu mana sun haramaa ta'ee argata. Kan isarra ammaatan nama torba fidhatee dhufa jedhe. Jireenyi namichaa inni booda baay'ee hammaataa ta'a jedhe Yesuus. Argite? Hafuurri qulqulluun iddoon qabatu taanaan lapheen namaa hafuura seexanaaf saaxilama jechuudha. Eenyuyyuu kan haalan ta'u wayi laphee keenya hafuura Waaqayyootu posees godha. Yoo hafuura seexanaatu laphee namaa qabata. Hafuurri Waaqayyoo okopaayii nama godhennaan
Afurri seexanaa laphee namaa seenuu hin danda'u. Mana afurri qulqulluun keessa hin jirre immoo afura seexanaa itti gala. Jireenya afurri qulqulluun keessa hin jirre mana waaqa tolfamaa mana waaqa seexanaa ta'e ta'a. Kanaaf deddeebi'anii yoo gaddisiisan afurri qulqulluun namarraa baqata, nama dhiisee sokka, nama dhiisee adeema. Duwwaa nama godhee sokka. Yeroo sana dhufee afurri seexanaa kophaa godhata. Jireenya namichaa balleessa. Namichi suusee nyaata. Namichi nama lola. Namichi dhiiga dhangalaasaa ta'a. Namichi kaleessa faarfatu. Namichi kaleessa lallabu. Namichi kaleessa nama gorsu. Namichi kaleessa tajaajilu sun. Gaafa afurri waaqayyoo keessaa sokkee afurri seexanaa dhufeetti galu jireenya ga'ee isa baay'ee hamaa keessa gala. Yesuusiin mormuutti ka'a. Argitan mitiiree sooshaal miidiyaa baay'eedhaan argitu. Namoota deebi'anii Yesuusiin gananii waa'ee Yesuus faallaasaa haasa'an. Yesuus nama malee waaqa miti warra deebi'anii. Yesuus nama keenya warra deebi'anii Yesuusiin arrabsatti. Maaliif afurri seexanaa sun okophaa isaan godha? Jaallatanii miti. Jaallatee miti namni Yesuus irratti dabaa kan dubbatu. Jaallatee miti dhiigatti hin fayyee kan tureessu deebi'e. Afurichatu keessaa sokka. Afurri qulqulluun gaafa sokku immoo afurri kan biraan dhufee poseessu godha. Afura seexanaatu dhufee namichatti gala. Afurichi dhufee jireenya namichaa balleessa. Jireenya isaa jalaa golgoleessa. Kanaafi waa'ee Yesuus Kiristoos gaarii dubbachuu hin danda'u. Seexanni waa'ee Yesuusiin gaarii hin dubbatu. Faallaa Yesuus deema waan ta'eef. Afurri qulqulluun amala keenya dandeenyu kee jiraata. Nuu dhiisa. Cubbuu keenya nuu dhiisa. Garuu daangaa gaafa dabarru hin aara. Obboloota koo hin gaddisiisinaa. Afurri qulqulluun hin gaddisiisinaa. Afurri qulqulluun ukkaamsinaa. Afurri qulqulluun hin gaddisiisinaa. Foon gammachiisuuf afura qulqulluun gaddisiisin. Foon keef carraa laachuuf afura qulqulluu carraan dhawwatin. Foon tajaajiluuf afura qulqulluu tajaajilan dhawwatin. Amalli kee afura waaqayyoo ofirraan fageessin. Amala kee afura isaatiin sirreeffadhu. Afura isaa jalatti biti. Amala kee danda'ee si kee jiraata afura qulqulluun. Baay'ee 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 hin obsa. Garuu daangaa gaafa dabarru afura qulqulluun nama dhiisee sokka. Namarraa adda ba'a. Namni afurri qulqulluun irraa adda ba'e immoo baay'ee ulfaataadha jireenyi isaa. Baay'ee rakkisaadha. Obboloota koo jaallatamu. Afurri qulqulluu si dhiisee hin sokkin. Afurri qulqulluu si dhiisee hin sokkin. Afurri qulqulluun nurraa adda hin bahin. Afurri qulqulluun sirraa adda hin bahin. Jaalala afurri qulqulluun nu qabu. Bitanii jaalala afurri qulqulluun nu qabu kan biraa yoo ilaaltan dadhabbii keenyatti nu jabeessa. Baay'ee nu jaallata afurri qulqulluu. Yesuustu nu erge afurri qulqulluu. Yeroo inni dhufu humna argattu. Yerusaalemitti, Yihudaatti, Samaariyaatti, amma daara lafaatti dhuga baatuu kootaatu nuun jedheera. Afuricha kan nu erge Yesuus Kiristoos. Waaqayyo abbaa biraa fuudhee nu erge. Kanaaf afurichi nu gargaara. Afurichatu nu jabeessa. Yeroo abdii kutannu ayyitoo ka'ii dhaabadhu nuun jedhee deebisee nu dhaaba. Yeroo tajaajillu waltajjii irratti nu gargaara. Yeroo kadhannu nu gargaara. Yeroo dhugaa baanu nu gargaara. Waan maal dubbanna jettanii yaaddeenaa Yesuus. Fuula firdiitti dhiyaachuu jirtu. Garuu maal falmanna jedhinaa yeroo sanatti afurri qulqulluun sinii kenneedha. Bitanii waltajjii irratti yeroo baanu kan dubbii nuu kennu afurri qulqulluudha. Faarfannaa kan nuu kennu afurri qulqulluudha. Lallaba kan nuu kennu afurri qulqulluudha. Ergaa kan nuu fidu afurri qulqulluudha. Dhoksaa jiru kan saaxilu afurri qulqulluudha. Waldaa kiristaanaa kan gargaaru afurri qulqulluudha. Waldaan afurri qulqulluun dhaamsite mana iddirii faana waliin caaltu. Golga'ii biyya lafaa faana waliin caaltu. Afurri qulqulluun waldaa keetti hojjetaa jira. Dinqii gochaa jira. Argitanii obboloota ta'u. Afurri qulqulluun yeroo dadhabu nu jabeessa. Yeroo abdii kutannu abdii nuu ta'a. Baay'ee nu jaallata. Nu wajjin hojjeta afurri qulqulluun. Nu wajjin walii gala afurri qulqulluun. Galanni isaaf haa ta'u. Afurri qulqulluun Waaqayyo abbaaf nu gidduutti akka sansalataatti hojjeta. Waaqayyo abbaaf nu gidduutti. Yesuusiif nu gidduutti. Maqaa Yesuus yeroo waamnu kan humnatti godha afurri qulqulluudha. Yeroo lallabnu kan humnatti godha afurri qulqulluudha. Yeroo galateeffannu kan humnatti godha afurri qulqulluudha. Kadhannaan keenya akka dhagaamu kan godha afurri qulqulluudha. Kan nu kadhachiisu afurri qulqulluudha. Kan nu kadhatu afurri qulqulluudha. Roomaa keessaatti akkas jedhama. Afurri qulqulluun karaa isin hin beekneen isinii kadhata jedha. Aaduu isaati. Karaa isin hin beekneen. Karaa ani hin beekneen naa kadhata. Lissaanii gaafa naasa'u karaa ani hin beekneen naa kadhata afurri qulqulluun.
Otuu ani hin beekin hafuurri qulqulluu waa'ee koo kadhata. Nu jabeessam baay'ee nu gargaara hafuurri qulqulluu. Dinqii garaa garaa godha hafuurri qulqulluu. Waan nuti yaadne ol godha. Yeroo lallabnu nuti hin beeknu, waan dubbannu iyyuu hin beeknu, waan jenne tu deebite nu gaafatte nuti hin beeknu. Lallaba keenyaan garuu gubaa'ee kee taa'ee hafuurri qulqulluu nama baay'ee fayyisa. Laphee namaa seena hafuurri qulqulluu. Gaafa nuti jecha tokko dubbannu jecha sanaan dhaqee laphee namaa ureesseenetu gara qalbii diddiirrannaatti fida. Namicha boorsisee, qalbii diddiirrachiisee, cubbuu keessaa kaasee, jabeessee dhaaba hafuurri qulqulluu. Lallaba nama dadhabaati. Harka nama dadhabaa kanaan hojjeta hafuurri qulqulluu. Arraba keenya isa xuraa'aa kanaan fayyadama hafuurri qulqulluu. Miilla keenyaan deema. Harka keenyaan hojjeta. Sammuu keenyaan yaada. Hafuurri qulqulluun yoo isaa wajjin walii galan, hafuura qulqulluu wajjin namni walii gale, hafuurri qulqulluun ofiisaa hojjetata. Nuyi simpoliidha. Nuyi fakkeenyadha. Nuyi waltajjiirra dhaabanna. Haan hojjetu hafuura qulqulluu. Nuyi hin dubbanna. Isa dubbanne faana dhaqee kan dhaa godhee seexana rukutu hafuura qulqulluudha. Dhukkuba nuti hin argine nama keessaa kan dhaa godhee cabsu hafuura qulqulluudha. Siisa dadhabaa kanaan hojjeta hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu irraa adda hin bahin. Hafuura qulqulluu hin gaddisiisin malee. Hafuura qulqulluu jaalladhu malee. Hafuura qulqulluu mararsiifadhu malee. Hafuura qulqulluutti siqi malee. Inni si keessa taa'ee hojii gurguddaa hojjeta. Dinqii ati hin yaadne hojjeta. Taammirii ati hin yaadne hojjeta. Siifiyyuu waan ajaa'ibisaa hojjeta. Siifiyyuu waan dinqii kan hojjetu hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun tajaajila keenya keessatti nu gargaara. Utuu hafuurri qulqulluun hin jiru ta'ee mee ilaalaa bartoota. Phexros hafuura qulqulluudhaan guutamee gaafa gadi ba'u. Lallaba daqiiqaa. Namoonni tokko daqiiqaa 40 jedhu, namoonni tokko daqiiqaa 20 jedhu hin beeknu. Garuu daqiiqaa xinnoo lallabe Phexros. Waan baay'ee lallabne gaafa sana. Phexros gaafa inni gadi ba'ee hafuurichaan guutamee lallabu. Gaafuma hafuura dhufu lallabuu jalqabe Phexros. Phexros ka'ee gadi ba'e. Phexros namni Yesuusin gane. Phexros namni laga Galiilaatti kiyyoo fudhatee qajeele. Phexros namni Yesuus Kiristoosiin addabaabaayii keerratti namicha kana beeku jedhe sun. Hafuurri gaafa dhufe irra buufatu. Nama haaraa ta'ee lafa taa'e. Hafuurri Waaqayyo nama haaraa nama godha. Phexros nama haaraa ta'ee gadi ba'eetu lallaba isaa takka lallabuun namoota hedduutu walitti qabamee jira. Kan gaafa sana amane garuu nama 3,000dha. Phexros nama 3,000 duwwaatti lallabe miti. Yerusaalem akka jirutti ayyaanaaf kan dhufan biyyoota 15 ol keessa naannoo sana jiru. Lallaba Phexrosiin namni 3,000 takkaatti jilbeenfatanii maal goonu yaa obboloota. Harka ol kaasanii qalbii diddiirratanii Yesuusitti amanan. Hafuura qulqulluutu namicha kanaa wajjin ta'e malee Phexros ikkoo hin jijjiiramne hin baran. Boqonnaa 4:13 keessatti immoo namichi kun jarri kun lama eessumaa fidan. Phexrosii Yohaanis gaafa sana lallaban hafuuraan guutamanii maal eessaa dhufeef dubbiin amma kanaa ga'u gaafa jedhaman isaan keessaa nam tokko garuu jarri kun Yesuusii wajjin turan jedhe. Hafuurri qulqulluun wallaalota Galiilaa warra gatii hin qabne sana jijjiiree nama haaraa godhe. Wallaalota Galiilaatiin hojjete hafuurri qulqulluun. Warra barumsa ga'aa hin qabne, barumsa biyya lafaa warra hin qabne, warra laga qurxummiitii ba'an, warra waa tokko hin baranne jedhaman, warra moofaa uffatan sanaan hafuurri qulqulluun taammirii adda addaa dinqii garaa garaa gochuutti ka'e. Lallabni isaanii paawarfuulidha. Gaafa isaan dubbatan namoota beektota layyaasisu. Gaafa dubbatan warra seera Musee beenna warra jedhan hayyoota gurguddaa sanaan qaanessan. Hafuura qulqulluutu hojjete. Hafuurri qulqulluun beekumsa. Hafuurri qulqulluun ogummaadha. Hafuurri qulqulluun barumsa biyya lafarra caalaa barata. Barumsa biyya lafa caalaa beekamaa kan si godha hafuura qulqulluudha. Baqqaam. Hafuura beekumsaati waan ta'eef. Hafuura ogummaati waan ta'eef. Hafuura ulfinaati waan ta'eef. Nama salphaa fuudhee ulfinaan dhaaba. Nama gaddeebi'aa fuudhee tarree namaa dhaaba hafuurri qulqulluun. Hiyyeessaan gadii fuudhee hafuurri qulqulluun kooresoota walakkaa dhaaba. Hafuurri qulqulluun baay'ee si jaallata. Sitti maxxanuu barbaada. Si wajjin hojjechuu barbaada obboleessa koo. Eeyyamamaa ta'eef. Hafuura qulqulluuf iddoo kenni hin gaddisiisin. Hafuura qulqulluu inni yaada kee beeka, inni garaa kee beeka, inni ribuu keessa beeka, inni waan isa jala dhokatu hin jiru. Hafuurri qulqulluun ija Waaqayyooti. Hafuura qulqulluu jalaa kan dhokate hin jiru. Kanaaf hafuura qulqulluu wajjin walii gali. Hafuura qulqulluu wajjin tajaajili. Hafuura qulqulluu wajjin kadhadhu. Hafuura qulqulluun si jaallata. Hafuura qulqulluun si gargaara. Obboleessa koo jaallatamaa barumsa koo warraa utuu hin fixin daqiiqaa tokko kan hin caalle siin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa kaasee tajaajilli kee, barri kee, jireenyi kee hafuura qulqulluudhaan guutamu. Jireenyi kee hafuura qulqulluudhaan guutamu. Beekumsa biyya lafaatiin, ogummaa biyya lafaatiin utuu hin taane,
qabeenya biyya lafaan utuu hin taane dhaadannoon kee irraa kaasee hafuura qulqulluu siif haa ta'u. Jireenyi kee hafuura qulqulluudhaan haa hoogganamu. Barri kee hafuura qulqulluudhaan haa hoogganamu. Tajaajilli kee hafuura qulqulluudhaan haa hoogganamu. Irraa kaasee hafuura qulqulluu waan dinqii harka keetiin gochuu haa jalqabu. Hafuurri qulqulluun sammuu kee haa to'atu, jireenya kee haa to'atu, tajaajila kee haa to'atu, waltajjii kee haa to'atu irraa kaasee. Hafuurri qulqulluun ija qabeessa, bu'a qabeessa si haa taasisu irraa kaasee. Inni bartoota gargaare si haa gargaaru. Inni Yesuusin gargaare hafuurri qulqulluun si haa gargaaru irraa kaasee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sirratti haa ta'u dhiiga olichaati. Ameen, ameen, ameen.